Hey, Oye, ndem, ma, ndemu kam. yomi, Yarrengun ne sabr. Yarin. manta es una bumurat. Daine devine. Walla, Wali wallalte barkuni yasini. Sinam. Addanum beitu. Ay Allah rahamis bas. mereka dewan. Deme ada kun. Tamam mı? İndir annesi. Asik. Ma filan tane mo. Vay vay oke. Ha, manta tansi. Daine dufne. Arge baraka datani uftan jechun hintane datani debitan mo ta'e tuman datani debitan akka. Ay jira waan hunda achi goonetiin bakka gameeshan silaa dufne. Ya, okay. Amma kana bichanno. Suni amma bakka heerumee jira kuni kalas. Qabamee jira namni biraa akka wanni hin jenne shi. Akkanatti obboleeyyan kee addaa wallaalte lubbuu. Obboleeyyan kee addaa wallaal osoo hin taane gaayis maqaa isaaniitu addaan hin beeku erga biyyaa bahee baradhe maqaa isaaniitu an. Addaa wallaalte maaliif addaa wallaalte jedhi ka amma ati yaasiniin tamaam hin seete. An bar gisee biraa bahu abu muraadi. Qixa seenaa kana isaan lachuuyyuu. Waggaa takka takka bichaa wal dursanii bar waggaa takka jee shan akkas wal dursan. Isaan lachuuyyuu waan akka seenaa kana gaafa hin bahu. Maashaallah maazariin daddafanii daanii. Yaa waan akka seenaa kana gaafa hin bahu isaan lachuuyyuu. Warmaan xurra marratti illee amma tana jabaadhu. Isaan lachuuyyuu waan akka seenaa kana gaafa biraa baheetiin jedhu ergumaan biraa bahee guddataniitiin jedhan. Amma maqaa isaaniiyyuu gaafa isaan suuraa natti ergan kun eenyu jedhee giddii baradhe giddii. Amma kun yaasini. Haguu garagara bayaniitiin wannan jedhame. Kuni guddaadha. Kuni xiqqaa. Akkanatti saalfatinaati jajjabaadha amma kun hojii onlaayinii eegaltaniitiin jettanii wannummaa kan hin jedhaniin tokko hin jiru laala. Ani wanni jira zariyyuu qabdaa naan jedhaniif onlaayiniin kun nallee fayyadee jira. Irraallee fayyadameerallee waa heddullee ta'eera onlaayinii kanarratti. Nama akka haadhaallee asirraa argadhee nama akka abbaallee asirraa argadhee firallee asirraa argadhee diinallee asirraa argadhee jira onlaayinii kanarratti jechuudha. Kanaaf laali biyya ambaatiif goodda yoo jabaatan galan. Malee jechuudha akka amma jettan kana an keessa hin jiru. İnşallah Rabbin waa gargaaru. Ati laal keessattuyyuu wannummaan ati jasila laafisuuf hin jiru waggaa tana laal takka wayii jantee fuutee narraa of danda'uu qabda. Maali? Waan waa'ee fuudhisa isaanii sin galchu. Ati bobaa yala qabattee abu muraadi laal ilmaan tante tabiyyaa xobsite na fakkaata bobaa yala qabattee wannummaan ati gubbateetuuf tokko san jiru ijoollee hojii haa deemtu. Hayi. Hannai. Bobaa yala qabattee koo gadhiisuun dubar bobaa yala qabattee ande haa hojii jaladdu deemtee haa hojjettu hojii. Dhageessa. Kaafof turre jedhaniiti galee saburi. Duniyaan sagalee maqaasima jedhaniiti wanni hundu jechuudha. Ijoolleen jalaan jaggeessini umrii isaanii kanaadha. Gaafa seenanii jedhan immoo jechuudha. Sirriitti dalagaan rakkoo takka hin qabu. Ittiin muddini qalmaaf qopheessuudha ijoollee bakkuma argitetti wanni hin jirini. Ana gisee biyya kan dhufu kana waan na godhan sitti maa dhagaye asii Dubaayin na fidanii halkan Naayijeeriyaan laal dalagaa si galchinettee fuutee bootaa laal namni tokko hin mul'annetti jechuun na fidanii taaskidhaan osoo akkatti dhaabadhaa bulu ganama achuma badee jala deebi'e shaarjatti sii galee. Kanaaf amma namni yeroo baay'ee biyya kanatti ijoollee daa'ima kana dhiisii yoo wanta tokko hin beekin iddoo fagoo nama geessanii iddoo fagoo san nama geessanii jennaan laal silkii nama jalaa hin kaasanii baay'ee rakkoodha beekta biyyi kun. Kanaaf malee abbaa dalagaan immoo bashbashiidha amma osoo akka micaa kamaalii san taate wallahi rakkoon qabu bakka barbaadan deemanii jiran amma ijoolleen tun immoo jechuun si galee laal birrii koomishinii irraa fudhattee waan tokko jettee beekta badhetti nama gatti yoo namni ijoolleen keenyallee daarektii yoo kun namni san argamee
ofii argee dalagaa tokko ani immoo kallattii araba irraa argee dalagaa san jedhe achi geessudha. Yookaan namarraa kun kaanitti yoo geessee jira ijoolleen tun ilaale kan nama afaan hin beekne yookaan ingiliffa hin beektu yookaan arabii beekte siin hin jettu rakkoo waan ta'eef malee suutuma wanna hundaa laali gaafa isiin jarri kun rakkattee osoo waa taate illee cinqiidha laala achirraa dhuftee waa gochuuf hin dandeessu waan ta'eef suutuma laalaniitumaan amma wanti inshaallah of duratti amma dalagaa illee ni jira. Ni seenanii rakkoo hin qabu inshaallah uma wanni si cannaqu tokko hin jiru waan nan immoo maali. Waan bara muraad amma yoo ji'a ho'aa kana qorraa kana hin dalagin ji'a ho'aa ni ulfaata isinii galee. Amma namni laali amma biyyuma arabaatitti iyyuu bar hojiin gizee kana bar gizeen namni hojjetu. Biyya arabaa hojii biyya arabaa namni gizee kana gizeen hojjetu. Taachirraa hafteetiin jette yoo takka hojjetaallee takka baraadhaan takka hojjetaallee takka baraadhaan jedhan ta gizee ho'aa suni rakkoon qabu. Garuu hojii namni gizee hojjetee jedhan amma kureeti mattuu iyyuu gizee kana jechuudha ijoolleen kennu akka jiraniin baadiyyaatti gayyaa'an shaayi gaawwaadhanii arabaa waliin jechuudha baadiyyaa gayyaa'anii baadiyyaa hojjetatan. Birriin illee gizee kana jirti gizee kana hojjetatan illee maaliif jennaan qorra uffata ofii gattuultee hojjettaa. Wanni biraa wanni rakkatu jirtu nyaatatti tantee ganyaatee shaayatti tantee hillim gootee dhuddee jennaan naga kan keetiin dhiibda qansira namaa sii galee anuma hojii bar dhugaa rabbi dachimmaan ani solmetuun hin jirtu hojii waan callisu isiniif fakkaataa miti yoo ani asirratti tiktoo kanarra na argitan dachii tanarra zooree bar Dubaayii tana hunda dachii Dubaayii tana hunda waliin gahee ka'ee laayivii seena sii galee. Waan jibbantu nama gahaniiti jibbantu lama dahaa jedhanii akkasii bare amma rabbiin beeyte bare fuudhee kun ogaan amma rabbiin isaanii haalaffisu wallaahi jechuudha ijoolleen jechuudha yoo an bakka itti dubbadhee jedhu haadha faate isinii si'ii bakka birri komishiin isanillee sii dhiibne isaanumaa yoo hujiin ta'ee. Baga gammaddan soddaa ganaa haadha faateetitti hima. Waan maalii? Waan wali beenu san baga gammaddan. Anillee waan ofii. Haa jetti ganama laffifte. Yoo dubbii namaa fedhe haa jetti Abu Muraad waan isinirraa fedhu. Eeshi. Mucayyoo obboleettii tiyyaa takka achi jira aayidii waa hunda qabdi. Mucayyoo abbeeraa kiyyatu abbeeraa kiyyaati. Aayidii waa hunda qabdi manuma wannaallee taatan maal jedha manuma maadamiillee taatu galcha. Please komishinii ofirraa baafti isiin. Hayyee inshaallah. Bootaa isin beektan amma namni hundinuu nama sodaanne namni itti waa himnu namni hedduu jira laakiin sodaanne nama waa itti himu. Lakkoofsi na ergaa ishee. Hayyee inshaallah. Naqaane please itti bilbilee amma itti hima. Aboo soddaa akkam? Waalaikum salaam akkam jirta soddaadhaan? Nagaan akkam? Fayyaa qabdanii? Abdii akkam? Abdii wal beennaan. Jirra kana rabbi akkam meesin? Nagaa fayyumaame? Jirra wallaahi rabbi akkam meesin? Dalagaa argattee baga gammadde kaa? Amii wajjin si baga gammadda. Baga gammadde maashaallah wallaahi baga gammadde baga qalbiin isii gad deebiti. Amiin akkam meesin? Nagaami caaltuun boo'u malee homaa itti namne. Dhugaadha wallaahi. Meetii boosni kun eenyu kamaalme? Bakka tokko jiru. Isin bira jiru? Kamaalee. Ayaa Abu Muraad nambara isii isin ergaa? Bismillaahi akka naxxane abdii isin biraa qaba kaa. Rabbiif isin biraallee abdii qaba. Yookaan ammoo waan ta'an haadha faateetitti maal isin gubboodhaam. Waan ta'an waan ofiititti ma waan dheengadda bootaa dheengadda itti wal argine san. Eeshi. Yoo waan san isaa himu feetaman alabicha tuu qabamaa. Anuusitti ma waan ofii dhaga'i. Muniira duuba goranii natti erganii jedhi. Ummanni silkii walaawwalatee na waraabbatuuf beeytaana wanti jedhanii duubachuu na jedhanii na waraabbatuuf sii galee. Baay'ee. Gocha ofii didee akkasitti namni 130 akkasumatti qolla magaalaan silkii isaanii goydeetu magaalte osoo hin jedhiniif. Maal socho'uu galtaniif akkaataa nyaata isiin itti isinii gootu akkaataa jireenyaa nyaata irraa waan nyaattan jaalala irraa waan isin jaalattan
ay Abu Murad wala himnu re bas wala himnu egal Ikan yumal tu afire. maliki dabali galali bal wala himnu Abu Murad Bush go tani jala tesani ani daru masan akka kuni amma erga dina tire tuman masan akka bare namni do bana erga barre sefi kolfite qabi qabde jiran disini bara guyya biralle senna guyya ne senna nanjette beitana ai munira kafal sili beta hajja bachisani abba abdallah wa kesa namuri hasani jechu dalala debisani sagale ni ko namni warabe odi gadi de musan jechu isuma san najib takru ai wallahi daga fetane I like America, but I am Humnadabu Sanfara go Fetanism. Betty, anam sagale mayu na Mayoba is sagale ergo betan nam sagale sana ge pare direct the wala betan. Male ba em ana ma sagale ti rage facuna jibbisa bar rage facun jaladon kana ma tu sagale ba rage facun jaladdo ki yadaran anu male rage facun jala na male sagale to ani tin jerani amma nam Yoruba is sagale na mafi wanti gorosani ba ina Nama da barayo sagale ofiro devi ani da gefatan. Kasi tisi Wallahi ofirra do wita wallahi. Ara sirti kola de wan anjete wan fi beita. Ana kulle ko di ada murad gadi sinanya. astaghfirullah tawsati yabayyatani ni ma a'udhu billah Ma jette kana abban Abdullah mo kana pushko di ran kamme ma jette re. Al mani ki yetu ma tawsati yabayyatani ni ma a'udhu Ana makari kisasa ni jenneni. Cosa wan sanitu maltu fi dialati No sanu ofirra do wani wambira itime male an sani miti. Nara lulu kabdan kana mi dari di gitini mana kan di Tadiri sun isinu ofirra do witani. Ammo mashallah gara jaran akana ustaz ni mashallah da. Shar bi akasina arafat ngat tu bareng zor sitin chofi burra ke tille jare ni be. Endun Munira Munira buditi wanjero ina ide bila yaro to ko sa ni asira ova to ni miti fayider akka jara saati sadi wala ratura ni berdikat ina inni jala tae baba gadi darba jira muradi ila anjolan jarafte muradi to har muradi bira ke muradi barresa jira nanya jolle baba gadi darba ita انت وقدر بابا انت وقدر بجريga tamam baba gadi darba ayyaka Abu Murad durta duai tesan kan abni betari namara namagodun duai ta namaran taatu rabbi inshallah wan jabatun da rabbi sinirra habuk saati namma midnight nubira gaira gize duain ke balamtu islam way sefanne way sarraf namal wadane jechoda pada afan gara pada garri kana nudema tanafu inshallah rabbi ya da amrad ke sanin ne agut wallahi sammale wa ambrasin ne jerwan amin do ken na rabbi sin da yar urake ni halo wallahi wa nasin jurtun da rabbi sin rahabuk amin inshallah boss lady oye ay ka shasha jeda account ya nakena Abu Murad wanna godati nan wanna godafi account geralle nakena jumani wani to orguran kanini pensa dileti ko interesa account wana dileti golto konjiru yo attorni yatte lo gaus lo nanu rakon qabde wana ruwati kuran tane pensa dileti gora Abu Murad wa zinittima anu yu shahada qabatu jira ijolle akka shahada qabsulet kitkenin akka itkenin tiktok jara akka firani tabashannan
Okay? Dalagaa fi keenya rakkoon qabu itti kennine jira. No, gaafa dalagaa amma yoo fakkeenyaaf isaan onlaayinii dalagaa eegalan. San dalagaaf ni kennaniifi. Wanti goonan isin dhagaa. Ka dalagaa kan isin kennaaf jira ka biraa of eeggannuuf ka biraa hin bannaaf rakkoon qabu. Yuuzarii daa'imman waa. Kana dalagaabillee waa hundaafuu kun cinaa na biraa taa'u cinaa isaan biraa taa'u cinaa na viidiyoo irra hojjeta cinaa isaanitti viidiyoo irra hojjeta. Ilmaal gootan bakka ministeera finaansii ofii ka isiisan ilmaayii bakka nama ofirraa filoo gootan nama isin. Qoraan isaanii barsiisin. Akkas. An amma yoo miisejjiin narra bu'u maal godha beektanii Abuu Muraad? Dafee haqa. Dafee dileet godhe. Ganaa shahaadaa qabadha kaa yookaan. Ani hin fedhuufi malee bar sa'aatii ati seentee namaa barreessitee sa'aatii ati baateen argaa nama san si fakkaadde deebee sa'aatii ati ollaan irra jiretti barreessee waan barbaade haasofsiisuu danda'a barra biyya sodaadhe malee. Rabbi ba sodaadha akkasumatti maashaallah. Bilookii godhi nama hin taane. No, nama sa'aatiin laal sa'aatii inni miseejillee haqu sa'aatii namni sun join godhaniitiin waliin absect godhanii waliin dubbatan natti agarsiisii galee. Anama sa'a san deebisee achi keessa barreessee fi itti haasa'uu ni danda'a. Gin maal godharra waan akkasii jala deemuun sirrii ta'ee jira. Jabaadhaa kaa fuuldura ufafoo kenna tolchaa hidhuuf naannollee Dubaay Abuu Muraad inshaallah rabbi fedhe. Wayii irratti dhuftanii bakka amma kunoo rabbiin kaawwannaa nuu godhe miree damee nuu godhe kaa dameen isinii.